Waa'ee dhimma micayyoo kanarratti namoonni hedduun keessanillee nagaafachaa akkasuma immoo koomentii jalatti yaada garaagaraa kennaatii turtan jechuudha. Waa'ee micayyoon kun baateetti madaamiin seeratti dhiyaattee seera jala hoolte irratti jechuudha. Dhuguma immoo isa kana gaafachuudhaafis immoo mirga qabdus dirqamas jechuudha. Maaliif yeroo keessan kennitanii akkuma nani gammadee dhufee isinitti hime isinillee gammaddanii deebitanii jechuudha. Yeroo wanta akkasii immoo dogoggora godhatu baay'ee dhumatu kun nama aarsa. Kanaafiyyuu asumaanillee viidiyoo kana hamma dhumaatti dhaggeeffadhaa isiniin jedha. Wanta uumame akka isinillee hubachuutii dandeessan isiniin jedha. Nagaa isin daganne lafa jirtanitti nagaa isiniif haa ta'u. Akkam jirtu nagaa keessanii nagaadha isiniin jedha. Haaraa kan dhuftan immoo noora baga nagaan dhuftanii anaa dhufu isiniin jedheera. Yoo jaallattani subscribe godhaa ta'u gara maatii kanatti dabalama. Akkasuma immoo like share gochuutii hin dagatina isiniin jedha. Namoonni hedduun viidiyoo sana dhaggeeffatanii yaada garaagaraa naaf kaasaa. Akkasuma immoo maaliif hafuuftaa maaliif sobdaa wantoota hedduun jechaa turtan jechuudha. Obboloota koo isa kana maaliif jettan isiniin jechuutii hin danda'u. Maaltu ture yoo jettanii obboloota koo ani akkuma keessan jechuudha. Micayyoo kana qaaman hin beeku jechuudha. Namummaa bakka nama ta'uu ishiiti qofa jechuudha kan natti dhaga'ame. Hanis gola namaa keessan jira. Boruu kootitti akkamittiin akkan ba'u malee akkamittiin akkan deebi'ee galu hin beeku jechuudha. Waaqayyoof galannaa ta'u hojjedhee miindaa koollee hargadhee akkuma nama kamiittiyuu jechuudha. Jireenya mataa koo jiraachatiin jira jechuudha. Miidiyaarra immoo erga fayyadamne miidiyaa keenya bakka waanuma gaarii tokkoof yoo fayyadamne namatti tola jechuudha. Haa ta'uyyuu malee namni tokko hojii gaaf hojjetu hojii sana keessatti immoo dogoggorri dirqama hin jiraata jechuudha. Kana akkana hubattanan barbaada. Micayyoon kun ani jechuudha kan fidee dhufee sagalee ta'iif kennanaan jedhanii hin jiru jechuudha. Ijoollee biyya ishii godina hamboo ta'ee aanaa baabbichuu jechuudha. Ijoollota hachii ijoollota fidanii dhufanii kennaa karaatis sagalee ta'iif hadaraanaan jedhan jechuudha. Garuu haa ta'uyyuu malee micayyoo kanaaf ani sagalee ta'uu fi karaa yuutuubitiin jechuudha viidiyoo hojjechuu fi hin dandeenye jechuudha. Anis akkuma keessanii gola namaa keessan jira waan ta'eef viidiyoo gabaabaa jechuudha. Micayyoo kana kanaan hojjedheef karaa TikTokii fi fuula Facebook koo jala namoonni jettanii hin jirtu waan ta'eef achirraan gadi lakkiseef hin ture. Sana dura garuu otoo micayyoo kanaa viidiyoo ishee hojjedhee gadi lakkisiin bilbila micayyoo kanaa fudhadhe jechuudha. Maaliif yeroo tokko wantoonni tokko dogoggora ta'a waan ta'eef jechuudha. Lakkoofsa micayyoo kanaa fudhadhee micayyoo dubbisaa tan ture lookeeshinii ishillee na bira jira jechuudha. Wajjin haasaan ture. Haa ta'uyyuu malee guyyaa micayyoon kun seera jala hoolte madaami ishillee to'atamte jedha online irraa nan dhabe jechuudha. Kana booddee micayyoon immoo ijoolleen lamatu jiru jechuudha. Ijoolleen sagalee ta'iif naan jedhan ijoollee biyya ishii jechuudha. Isaanii micayyoon online irraa gaafa baddu sana seera jala hoolte jirti. Biirootti bilbilee niitiin biiroo kan nu jala kaaste torbee tokkoof nu obsaadha. Micayyoon kun hamma ishii fayyitee qulqulleeftutti madaamitu yaalchisaa. Madaamin immoo harka seeraa jala jirti. Micayyoon kun homaa hin taatu iyyaallamti. Maallaqni ishiillee irraa fuudhamaa fi kanaafiyyuu isin immoo amma torbee tokkotti amma haalli isaa sisirratutti nuuf obsaa jedhanii kinooyi. Kanaafiyyuu warri sagalee taafii turtanii galatoomadha jette jechuudha. Namoonni micayyoo ishii biyya kanallee beektan hin beektu jechuudha. Facebook ishii irratti illee gallakkisaa turte jechuudha. Akkasuma immoo sagalee jechuudha. Yeroo ishiin naa qabree micayyoon kun akka ishiin baatee akka ishiin achi hin jirre yeroo natti himtu sagalee ishiin jira jechuudha. Yoo barbaaddanii asirratti fidee isiniif maxxansuutii nan danda'a jechuudha. Micayyoo kana sagaleellee akkan ta'uufi duraanillee kan fidee dhufee natti himeessaanidha jechuudha. Anis immoo micayyoon kun yeroo ishiin online irra dhabamtu bakka seera harka galtee kanaaf silkii fayyadamne jedhee gammachuu koo bakka micayyoo kanaaf cinqamaatiin ture. Micayyoo kanaaf dubbisaan ture keessanillee waan ta'eef bakka gammachuu koo dhufee isiniif qoode jechuudha. Micayyoon kun akka ishiin rakkina sana keessa jirtu yuutuubii irratti isiniif hin hojjenne karaa TikTokiitiin karaa Facebookiitiin karaa miidiyaa qabu kamiin gadi lakkiseetiin ture jechuudha obboloota koo. Kanaafiyyuu amma wanti isiniin jechuu barbaadu dogoggorri kan uumame karaa ijoollee dhufanii jechuudha. Sagalee ta'iif naan jedha sanaan dogoggorri uumame. Isaanis immoo biirootti bilbilanii niitii ishii biiroo keessaatiin wal wajjin haasa'anii turan jechuudha. Haa ta'uyyuu malee micayyoon hamma guyyaa har'aattiyyuu jechuudha iddoodhuma sana turte jechuudha. Guyyaa kaleessaa guyyaa guutuu dhugaa dubbachuudhaaf amma sa'aatii 2 jechuudha halkan hanga sanitti jechuudha. Kanananii
micayyoo kana jechuudha maalirraa akka ishiin teesse kanan ani ordofaa ture jechuudha amma sa'aatii 2 sa'aatii Itoophiyaa immoo sa'aatii 8 halkan keessa jechuudha irriba godhiisee jechuudha nama waan taateef micayyoon kun beela'aa balballi itti cufamee jechuudha kan ishiin taa'aa jirtu ani immoo garaa koo guuttadhee nyaadhee bakka hojii koo asiifachi kaadhee auto kana ta'e maaltu natti dhaga'ama han jedhuuf jechuudha ofii kooti uumaa gochuu hin dadhabe ijoollonni hedduun keessaniin jirtu jechuudha karaa misijeriitiin kan na dudubbisaa turtanii micayyoon kun baduutii dandeessi namoonni ala hojjetanii jiru waan ta'eef in erginaa fi habaasanii kanachi jettan hin jirtu jechuudha kanaaf iyyuu micayyoon kun immoo ba'uutii akka hin dandeenye micayyoon kun balbalillee cufamee isa biraan immoo micayyoon kun qaamni ishillee miidhamni irra ga'ee kuftee akka jirtu jechuudha dugdi ishii akkasuma immoo miilli ishii qaamni ishii hundumtiyyuu miidhamaa akka taate dubbatteerti jechuudha ani ba'uu hin danda'u karaa seeratii yoo ta'e malee ani poolisii arginaan immoo bakka hin jiru sana achillee gareetoo ingalochitti lubbuun koo haa ba'u malee adaraa jechaati jechuudha kan ishiin turte jechuudha kanaaf iyyuu karaa seeratti yoo ta'e malee karaa ijoollonni keenya garagaaranii dhaqanii micayyoo kana achi baasuutii hin danda'anii ijoollonni immoo badanii alaa hojjetan warri hin baafne jedhan kun poolisii qaama seeraa qabatanii dhaqanii sababa waraqaa hin qabnee fi baasuutii hin danda'an isaaniyyuu hin qabamu seeraan hala jiru waan ta'eef jechuudha kanaaf obboloota koo ani isin sobuudhaafis miti like share subscribe barbaadaafis miti jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf wanti isin fayyan anaanis homaan fayyadu jechuudha maaliif hojii dhuunfaa koo jechuudha mana madaamii keessa waaqayyo fayyaanaaf kennee hojjetadhee jiraachan jira jechuudha waaqayyo yoo keessa jiraate isumatu nagaa malee sobaani ani amantaan qaba lubbuun qaba jechuudha lubbuu koo har'a malee boru wanta narratti ta'u hin beeku jechuudha namni kamiyyuu isa kana beekuu qaba jechuudha yeroo kanaan booddee maal akka nurratti raawwatamu hin beeknu jechuudha garuu hojii hojjettu tokko keessatti immoo dogoggorri hin uumama jechuudha kanaaf iyyuu want balleessaa dogoggora jiru isa uumame kanaaf asumaan jechuudha hordoftoota koo jaalalaanii akkasiin dhiifamanaaf gootan nan barbaada ani obboleettii koo sobeetoo hin baate jiree obboleettiin koo akka hin barbaadamne gochuudhaan miti jechuudha namoonni tiktookii koo hordoftan amma har'aatti jechuudha micayyoo kana deddeebi'ee akkamittiin ani akka nani maxxansaa jiru argaa jirtu jechuudha kanaaf iyyuu guyyaa har'aatti immoo micayyoon jechuudha dhufanii too balbala narraa bananiiru madaamiin garuu haala gaariirra jira miindaan koo naaf kennamaa jira kufiitis immoo namatu na kuffisee miti ofii kootiif hin kufee jedhiiti isa kana poolisii irratti yeroo innis gaafatu in dhufa waan ta'eef isa kana akka kanatti itti nimtu taanani kinoo sin qala jettee iddoo hedduu geessitee na agarsiiste na darraraa oolte dheengaddayyuu dubartii waan ta'eetis immoo dhufte ishii wajjin immoo fuudhaniiti iddoo kanatti si ajjeesna naan jettee madaamiin koo mana obboleessa abbaa manaa ishii faana geessaa turte jette jechuudha micayyoon kun amma garuu dhimmi isaa haa ta'uyyuu malee Mubaarak bira naaf ga'eetii jira Mubaarak naa bilbileera innis immoo karaa seeratiin akka itti deemu jechuudha waan akkasii itti dubbatee jira naan jette isa kana guutumaan guututti micayyoo irraa jechuudha kanani dhagee viidiyoo isaa sagalee ishii viidiyoo ishii waraabdee anaaf ergite jechuudha kenna nama biraan naa ga'ii wanta jiru immoo dhufee deebi'ee sin beeksisaa naan jechaa jirti jechuudha micayyoon tiiktookii fi wanyu hin qabdu jechuudha feesbuukii hin qabdu jechuudha kan ishii fayyadamtu imoo wasaappii akkasuma immoo yuutuub illee fayyadamti natti fakkaata micayyoon nameetti jechuudha kanaaf iyyuu obboloota koo akka sanatti na hubadhaadhaan isiniin jedha waaqayyo immoo inni nagaan nu baase nagaan deebisee biyya keenyatti nu galchu micayyoon kun jechuudha qonqodhaan jechuudha irra caala kan ishiin dararamaa jirtu nuti garaa keenya guuttannee namni garaasaa yoo hojjate yoo hin nyaanne ta'e akkuma nama dubbadhu kanatti iyyuu dubbachuutiin danda'u jechuudha ani isa kana yoo ta'e malee dhugaa rabbi jechuudha wanti yuutuubii kanarratti hojjedhu wanti dhabamee miti jechuudha garuu bakka miidiyaan qabnu tokko amma ta'e jechuudha sagalee yoo waliif taane karaa kanaanii gaariidha siniin jedha obboloota koo ani nama waan ta'eef dogoggorri illee uumamuu danda'a gara fuulduraatti illee kanaaf iyyuu iddoon balleessatti illee na gorsaadha subscribe guddifachuuf hojjettan immoo yoon guddadhe iyyuu maan rakkoo qaba jechuudha na guddisaa iyyuu jechuudha maaliif mana madaamii keessan jira woo wal guddifne iyyuu intarneetii gandaa fayyadamna waan ta'eef
kanaaf yoo wal guddifne waan warakkoo qabus miti garuu haa ta'uyyuu malee bakka balleessinetti immoo wal gorsinee wal sirreessuun amala nuuf haa ta'u isiniin jedha obboloota koo hedduu isin jaaladha yaada keessan kan naaf qoodaa turtanii hundumti keessaniyyuu ulfaadhaadha isiniin jedha nama jaalatutu nama gorsaa micayyoon immoo waan irra geesse galgala sitti ni manaan jettee jirti waan ta'eef wanta micayyoon irra geesse immoo hunduma isaa jechuudha sagalee micayyootiin jechuudha fidee dhufee isin biraan nagaa isiniin jedha. Amma viidiyoo biraatti walitti deebi'utti nagaannaa tura obboloota koo hedduu isin jaaladha hedduu isin kabaja yaada keessanis immoo koomentii jala naaf kaa isiniin jedha turtii gaarii isiniif haa ta'u. Makoo kana qaama dhimmi bira ilaali dhimmi isaa ilaallatu biraan naa geessan galatooma isiniin jechuun barbaada isin galateeffachuun barbaada. Dhimmi kiyya kuni qaama dhimmi isaa ilaallatu bira naa ga'ee jira mubaarak fa'aa bira naaf ga'ee jira jechuudha mubaarakin na dubbisanii turanii har'a naa dawwalanii too'ee dubbiseen ture. Dhimmi koo kuni qaama dhimmi isaa ilaallatu bira naaf ga'eera mubaarak fa'aa bira naaf qaqqabeeran jedha uummanni Oromoo na duukaa turtan na gargaaraa kan turtan lafa nadhamaa dadhabaa kan turtanii galatoomaan isiniin jedha. Rakkoo keessaa tokko immoo rakkina kiyya keessa kan narraa dhaabbate rukuttaan narraa